magaalaa Najjoo keessatti kaabinoonni murna bilisiginnaa hawaasa humnaan qabuun karaa mooraa leenjii waraanaatti guuruu fi jiraattota iraarsuu hammeessanii jiraachuun barame. Caalfaajji bilisummaa waan qindeeffate qaba. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Najjoo bulchiinsa magaalaa Najjoo keessatti jaleewwan murna bilisiginnaa maqaan isaanii Abbabuu Kumarraa fi Tuujubaa Jireenyaa jedhaman hooggantoonni waajjira bulchiinsaa fi nageenya magaalichaa afaan qawween hawaasa nagaa leenjii milishaatti guuraa jiraachuu jiraattonni magaalichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka jiraattonni magaalichaa ONM'f himanitti murni faashistii bilisiginnaa hawaasa nagaa maatii hedduu kan jiraachisan fedhii isaanii malee walitti guuruun dirree waraanaatti erganii lola Oromoo hin ilaallanne irratti hirmaachisuun du'a akkasumaan akka du'an godhanii maatii hedduu abbaa malee akka guddatan taasisuun hiyyummaa yeroo malee fi duguuginsa sanyii ilmaan Oromoo irratti raawwachaa jiraachuu addeessan. Kana malees kaabinoonni bilisiginnaa namoota daldala xixiqqaa irratti bobba'anii jiraatan bakka kaasuu fi abbaa qabeenyaa Biqilaa Biraanuu jedhamurraa matta'aa nyaachuun namoota hedduu qeerraa godaansisanii lafa manaa kan kennaafii jiran ta'uun ifoomeera. Jiraattonni qaamolee mootummaa gabroonfataa caasaan jiran hanga godinaatti iyyatanis deebii tokkollee dhabuun jireenya gadadoo keessummeessaa kan jiran yoo ta'u, keessattuu wayita gannaa kanaan namoonni hedduun lafa isaanii kaabinoota sirnichaan saamamaniiru. Godina Arsii Lixaa aanaa Shaallaatti saamichi ergamtoota bilisiginnaan jiraattota irratti raawwatamu jabaate. Gabaasa qindaa'eef Jaalarbuu Dhugaa. Godina Arsii Lixaa aanaa Shaallaatti saamichi ergamtoota bilisiginnaan jiraattota irratti raawwatamu jabaatee jiraachuu maddeen odeeffannoo arraata biyyoolessa Oromiyaaf ifoomsan lukkeeleen maqaa adda addaa doo taasifachuun hawaasa qaala'insa jireenyaan muddame qonqootti waan nyaatee bulu dhabee rakkatu dararuun dantaa dhuunfaa isaanii guuttachuuf ganda Sinqillee Goorii keessaa adoolessa 15 2026 irraa eegaluun qonnaan bultoota hundarraa qarshii 1,100 guuraa jiraachuu jiraattonni gandichaa ibsaniiru. Akka jiraattonni gandichaa ONM'f himanitti shiftoonni ajaja koloneel Abiy Ahimadiin bobbaafaman kunneen maqaa buusaa gonofaa fi deeggarsa paartii jedhuun afaan qawween kan saamaa jiran ta'uu himaniiru. Namoota kaffaluuf humna hin qabne maqaa isaan keessaa hin qabne itti moggaasuun hidhaatti darbachuu fi uleen reebanii qaama laalessaa kan jiran ta'uu fi gandoota aanichaa cufa keessatti bifuma wal fakkaatuun saamichi jaleewwan bilisiginnaan jiraattota irratti raawwatamu jabaatee jiraachuun baramee jira. Aanaa Tokkee Kuttaayee keessatti loltoonni gara jabeeyyii bilisiginnaa qonnaan bultoota saamammeessan dabalatasaaf Jaalamartii Oromoo. Godina Lixa Shaggar aanaa Tokkee Kuttaayee ganda Ceekaa Gaamoo keessaa adoolessa 16 2026 shiftoonni bilisiginnaa qonnaan bulaa tokko irratti saamicha raawwachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Jaleewwan dantaa dhuunfaa fi galii impaayiratti tennisuu kaayyoo taasifatan qonnaan bulaa obbo Gaaddisaa Ordofaa jedhamu jalaa sangoota 2 fi ameessa tokko jalaa saamanii deemuu jira. Jiraattonni gandichaa ibsaniiru. Akka odeeffannoo jiraattota gandichaa irraa argannetti qonnaan bulaan kun nama hojii qonnaatiin maatii isaa bulfachaa jiru garee siyaasaa kamiyyuu kan hin deeggarre ta'us badii tokko malee woboo waliin hariiroo qabda jechuun horii isaa kan jalaa oofan ta'uun ifoomeera. Loltoonni bilisiginnaa naannichatti bobba'an hawaasni bal'aan isaan cina dhaabbachuu diduu irraa ka'uun namoota nagaa irratti maqaa sobaa garaagaraa itti maxxansuun reebuu, doorsisuu, hidhuu, qabeenya isaanii humnaan saamuun ilmaan Oromoo irratti diinummaa daangaa hin qabne raawwachaa jiraachuun dhugaa hin dhaalamnedha. Aanaa Abaaboo Guduroo keessatti jaleewwan bilisiginnaa jiraattota manadhaatti guuraa jiraachuun himame. Dabalatasaaf Jaalutubaa Qabsoo. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abaaboo Guduruu ganda Sirbaa Looyyaa jedhamu keessaa shiftoonni waraana bilisiginnaa hawaasa nagaa hidhaatti darbachuu hammeessanii jiraachuu jiraattonni gandichaa irraa ONM dubbisee ifoomsan. Hawaasa meeshaa maleessa dararuu akka hojii dileetti kan fudhatan jala deemtonni bilisiginnaa adoolessa 15 bara 2026 qonnaan bultoota obbo Dassee Tafarraa fi Mazanaa Bal'inaa jedhaman qabanii hidhaatti darbachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka maddeen odeeffannoo ONM gabaasanitti qonnaan bultoonni kunneen waldhabdee dhuunfaa isaan gidduu jiru akka aadaatti waan furataniif jaleewwan sirnichaa immoo osoo manni murtii aanaa jiru maaliif araaramtan jechuun kan hidhaatti darbatan ta'uu ifoomsaniiru.
Tiksitoonni siyaasa namtokkee Koloneel Abiy Ahimad aanicha guutummaa keessatti lolaan waboo injifachuu waan dadhabaniif ilmaan Oromoo sababa Oromummaa isaaf qofa yakkanii yeroo garaa garaatti maqaa garaa garaa itti maxxansuun hiraarsa ulfaataa irraan ga'aa jiraachuun beekamee jira. Iraan warshaalee humna elektirikaa fi bishaanii Kuweet kan rukutte yoo ta'u, Baahiran ammoo aleellaa dirooniiraan addaan kutuu himatte. Gabaasa qindaa'e Jaasa Baafan Waggaarii. Kuweet sanbata kaleessaa Iraan warshaalee humnaa fi bishaanii ishee kan biraa rukutuu ibsite. Kunis kutaaleen humna maddisiisan hedduun hojii irraa akka dhaabbatu yoo taasisu, haleellaan wal fakkaatu erga raawwatame guyyaa tokko boodadha. Ministeerri humna elektirikii bishaanii fi annisaa haaromfamuu Kuweet ibsa kenneen warshaan humna ibsaa fi bishaan distileeshinii kan biraa haleellaa diinummaatiin kan xiyyeeffatame yoo ta'u, kunis qaamolee warshaa kanaa keessaa tokko keessatti ibiddi akka ka'u taasiseera jedheera. Guyyoota amma kana keessatti haleellaa warshaa humna elektirikaa fi bishaanii irratti raawwatame isa lammaffaa yoo ta'u, jimaata darbee haleellaa jalqabaa dhaabbaticha irratti ibiddaa fi miidhaa geessiseera. Tajaajilli ibiddaa Kuweet akka jedhetti haleellaan Iraan kaleessa raawwatte bakka lamatti balaa ibiddaa kan kaase yoo ta'u, namoonni ibiddaa hedduu fi hojjetaan tokko madaa'anii jiru. Daandiin xiyyaaraa biyyaalessaa biyyattii sababa haleellaa rookeettii fi dirooniitiin buufata xiyyaaraa idil-addunyaa Kuweet keessatti yeroodhaaf sochiin xiyyaaraa addaan citee waan tureef balaliin ishee irra caalaan isaa yeroof akka addaan citu ibsee jira. Gaalessaa keessatti daandii suphaa dhabuu wal qabatee jiraattonni rakkoof saaxilamaa jiraachuun ifoome. Guutuun gabaasichaa akka taanutti isiniif dhiyaata. Godina Matakkal bulchiinsa magaalaa Gaalessaa keessatti jiraattonni sababa caccabuu daandii wal qabatee rakkoo geejjibaa hamaa keessa jiraachuu arraanni biyyoolessa Oromiyaa odeeffate. Akka maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaa fi manitti murni bilxiginnaa piroojeektii qulqullina qabu uummata bal'aaf maqaa jedhuun baajata baasuun sadoo dhuunfaaf oolfachuun jiraattota rakkoo keessatti kuffisuu dubbatu. Jiraattonni araddichaa sababa suphamuu dhabuu daandii fi riqicha lageenii wal qabatee rakkoo uumameef dhukkubsatanii mana yaalaa ga'uu dadhabuu, hawwan da'umsaaf rakkachuu, daa'imman dabalatee dhibeewwan garaagaraaf saaxilamuu karaa ittiin saffisaan mana yaalaa ga'an dhabuu himu. Guutuu Oromiyaa keessatti ergamtoonni murna bilxiginnaa sabbataa dhiyyeessaa hiiksisuun maqaa bu'uuraalee misoomaan qarshii saamanii dantaa isaaniif oolfachuun waqtii gannaa kana rakkoon geejjibaa Oromiyaa mara keessa jiraachuun haqa mul'ataadha. Aanaa Sawweenaa magaalaa guddattuutti jiraattonni hanqina bishaan dhugaatii wal qabatee rakkoof saaxilamaa jiraachuun barame. Guutuu gabaasichaaf Jaal Amartii Oromoo. Godina Baalee Aanaa Sawweenaa gandoota garaa garaa keessatti rakkoo daandii, bishaan dhugaatii, humna elektirikii fi tajaajila hawaasummaatiin rakkoo akkaan ulfaataa keessa jiraachuu jiraattonni arraatna biyyoolessa Oromiyaa dubbise ifoomsan. Akka jiraattonni ONM'if himanitti magaalaa guddattuu Ardaa Galmaatti bishaan jarkaanii tokko qarshii 60 aga 80 bitamaa jiraachuu dubbatu. Jiraattonni aanichaa akka ibsanitti rakkoo tajaajila hawaasummaa yeroo dheeraaf gaaffii gaafatanis qaamni isaan dhaga'uu dhibuu irraan kan ka'e rakkoo hamtuu keessatti kufuu addeessan. Murni bilxiginnaa goleewwan Oromiyaa cufa keessatti piroojeektii qulqullina qabu uummata bal'aaf maqaa jedhuun baajata baasuun sadoo dhuunfaaf oolfachuun jiraattonni rakkoo akkaan hamaaf saaxilamaa jiraachuun haqa hin dhaalamnedha. Aanaa Jimmaa Gannatii keessatti loltoonni bilxiginnaa kaabinee tokko hidhaatti darbachuun barame. Jaal Irbuu Dhugaa dabalata qabdi. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatii loltoonni bilxiginnaa shakkii keessoo isaanitti uumameen kaabinoota hidhaatti darbatanii dararaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Waraanni goolessituu PP walii isaaniifillee kan nagaa hin qabne kaabinootatu nu ficcisiisaa jira jechuun bulchaa ganda guddattuu Gannatii Dassee nama jedhamu adoolessa 17 2026 hidhaatti darbatanii hiraarsaa jiraachuu maddeen itti dhiyeenyaan beekan eeranii jiru. Wayita ammaa kanas bulchaan gandichaa harka fakkaattota isaatiin waajjira poolisii magaalaa Haratootti hidhamee dararamaa kan jiru yoo ta'u, loltoonni maafiyaa bilxiginnaa kaabinoota aanichaa hedduu waraana bilisummaa Oromoo waliin hojjetu jedhanii shakkuun hidhaatti guuraa jiraachuun dabaluun ibsameera. Tiksitoonni barcuma aangoo bilxiginnaa yeroo adda addaatti jibba shakkii inaaffaa waliif qaban irraa ka'uun maqaa walii isaanii balleessanii rakkoo keessoo isaaniitti uumamuun walitti garagalanii akka sareetti wal nyaachuun dararaa hamaa walirratti raawwachaa jiru. Aanaa Buree keessatti buufanni fayyaa tokko hattoota murni PP ijaareen saamamuun himame.
bal'ina isaaf jaalsabaaf hawwaa gaarii. Godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Buree ganda Haaruu Maggellaa jedhamu keessatti buufanni fayyaa gandichaa attoota murni maafiyaa bilisiginnaa ijaaree hawaasa irratti bobbaaseen saamamuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Akka maddeen himanitti kaabinoonni aanichaa akka buufanni fayyaa kun saamamuuf waardiyyaa osoo ittiin qacariin turuun yeroo ammaa kana ammoo dargaggoota gurmeessuun buufata fayyaa uummanni naannichaatti tajaajilamu saamsisuudhaan jiraattota rakkoo ulfaataaf saaxilu himan. Sababa buufanni fayyaa kun cabee saamameef yeroo ammaa kana dubartii deessuu, daa'imman, abbootii fi harmootiin dhukkubaan qabamanii mana yaalaa barbaadan bakka itti yaalaman dhabuun gidiraa hamaa argaa jiraachuun baramee jira. Murni bilisiginnaa miidiyaa gubbaatti ba'uun sobaan bu'uuraalee misoomaa ijaarra jechuudhaan lallaba dhugaa fakkeessaa kan oolu qabatamaatti ammoo bu'uuraalee misoomaa hedduu buufata waraanaa godhachuun akkasumas mancaasaa jiraachuun ni beekama. Yeroo IMF gargaarsa hatattamaa gadhiiseefitti lakkoofsi namoota kirkira lafaa Veenzuweelaan du'anii 5,000 ol ta'e. Guutuu gabaasichaaf jaalwabii biyyaa. Kirkira lafaa lamaan jedarbee qarqara galaanaa Kaaribiyaan Veenzuweelaa cicciree tureen lakkoofsi namoota du'anii 5,000 caaleera. Lakkoofsi du'aa dabalaa dhufe kun sababiin isaas hanga'oon reeffa caccabaa keessaa waan baasaa jiraniifi. Pireesidaantiin mana maree biyyaalessaa Joorji Roodrigees jimaata darbee akka jedhanitti amma namoonni 5,069 du'uun isaanii mirkanaa'eera. Isaan keessaa harki caalaan isaanii kutaa qarqara galaanaa laga Waayiraa bakki kirkirri lafaa badiisaamaa geessisetti. Namoonni biroo 16,740 madaa'aniiru. Roodrigees ergasii irra caalaan isaanii hospitaalaa gadhiifamuu isaanii dubbatan. Kirkirri lafaa humna 7.2 fi 7.5 qabu kuni daqiiqaa tokko keessatti walirraa fagaatee waxabajjii 24 kan mudate yoo ta'u kaaba Karaakaasiitti kan argamtu laga Waayiraa barbadeesse. Mootummaan qarqara galaanaa kun buufata xiyyaaraa idil-addunyaa guddaa Veenzuweelaa, buufata galaanaa guddaa fi masaraawwan mana jireenyaa dhibbaan lakkaa'aman kan qabdu yoo ta'u baay'een isaanii gar tokkoon yookaan guutummaatti jiganiiru. Ergasiis kirkirri booda 1,300 galmaa'u qondaaltonni himan. Namoonni tilmaamaan 20,000 ta'an buqqa'anii kan hafan yoo ta'u baay'een isaanii bishaan qulqulluu yookaan qulqullina namaa hin arganne. Gaaddisa garmalee namaan guutame keessa jiraatu. Milkaa'inni gaddisiisaan kun kan raawwatame yeroo pireesidaantiin yeroo DLC Roodrigees jimaata darbee Veenzuweelaan maallaqa hatattamaa fandii maallaqa idil-addunyaa yookaan IMF irraa doolaara miiliyoona 346 argachuu ishee beeksanitti. Daayirektarri olaanaa IMF Kiristaaliinaa Giyoorgeeyivaa maallaqni kun fedhii namoomaa hatattamaa guutuuf fandii kana keessatti kutaa riizarvii Veenzuweelaa irraa gadhiifamaa akka jiru mirkaneessaniiru.